aboo ilmoo haati namaa haadha namaan taatu haati ijoollee tanaa isuma sanaa jee barbaadii dirqama sun wajjin dadhabnee kara isin jirtu abbaa fedhe haa ta'u aboo dhiira biraatti laaboo dhiira fee biraa jirtu ilmaan saniif ishii tana malee namni furmaata qabu hin jiru haati ilmoon haati nama gaariin feeti haadha siif hin taatu isiin tun ammoo itti yaaddee ilmoo isiitti dibarsiifatteeti akka ilmoon isii san gartee akka ilmoo namatti ka guddatu yaaddee jechuudha. Kanaaf yoo isin walitti deebita ilmaan saniif je'eeti malee isin tasiisanii bira hin jiruu hin jeen gaafsaniif. Garuu ammoo khayirma yaade maalirratti ammoo ogguun gartee amma nagayni bee eensa kiyya yaada dhadha'uudharra yaaduun kanaan na biratti kanaafin an maaliin jee isuma kanaawu agartee bikkaan dilan akka rabballisee yaadee kana gartee ilmaan kanaaf gartee isaan kun isinis yoo bultii biraa horatte asiin kutti kunis yoo asii yoo inninis fuudhe asiin ilmaan kanaaf masaanuu fida haadha fiduuf jeetiin an hedduu takka na dhimmisee kanaachaan kan inni gartee shillisillaa godhe dirqama gowwaa ajaartii haa ilmaanii deeffachuu qabda jee namni onneetti horii gartee manguddummaa anaas bira jira waa hundaanuu jeecha onneetti horii Sa hundi waa'ee miccoo sanii qubni qabda? Miccootam Fayyisaa haa. quban qabu fayyadota maaf dheenyeeti achi dhaqeetiin achirratti beeki dhumaatu beeki na dhooyte hundaa beeki. Hayi. Wallaahi na gadhiiftee isin jee makaddaan darbite tiraasii na dhooyte boo Fayyumaa immoo. fadhii boo ishii immoo ishee ogguun akkana jiraal beektaa aarafee na qeebdee fakkaatti. Ati yeroo si tumsan fayyumaa si tumsan. Akkuma laa agartee ana ogguun jiraal beektaa mucaa wajjin manguddummaa yeroo dheeraa agartee ishii jala deemu turreemi. Hayi. Saniif isa agartee hedduu takka agartee tiyyaatan agartee mi agartee ati waan isin hedduu naa galuu dide agartee ati mucaa isuma hawoo ta'uu agartee mucaa keenya dhabamsiiftee maal jetteetuma ati weessi keessa jire jetteetuma kana kanaan dhooytu utuu maaf miidiyaan jiru beeka. Duuba kana jaarsaan na dargattee marraa shakke ta'a. Aboo aan dubbachuu turte. maaliif beekta duraan dubbachuu otoo hin taane namni kun beeki dhugaadha waliin barbaadu ture naafsaa waliin barbaadu ture. Beeki amma walii galanii jiranii be jaartiin walii galan be gartee dhimmamaa ture waa'ee isaanii irratti haalaan namni dararamaa ture ana ture aggoo walii galee nageenyi guyyoo kanaan waan takka jaarsaa fidha beeki. Sanis hin finne. Laa hin jiru san keessa silaa odoo gartee silaa tiyyicha keessatti gartee hojii baranaa guutuu dalaggisan yaasu ta'e gartee akkana barbaade keessatti gartee gahee gartee hundeen kana gartee isatti ijaa guuree jiran beekamu. Duuba gaafatee Maaliif beektaa? Itti dubbata gartee namni kun beeka gura ganyuu bee gaafa sana akkamitti waa'ee gartee gaafsan taatee ta'an kan namni haasawaa ture. Hundee seenaa gartee hedduu takka gartee na wajjin laffa'ee jedhee himuu qaba ture beeka. Inni garuu isaatu ani isumaan qobadha dhalaa namaatii fi dhalaa namaa keessa jirtu ani isaan qobadha akka jetti wallaan. Duuba gaafattee dheeysa. Hin gaafanne sichiin gaafachuu ta'a bara naqeelchi ta'e jee bara isa gaafachuu ta'a. Aboo garuu ani michoo yeroon akkana ilaalu waan fayyaa qabdu natti hin fakkaatu. Akkamiin fayyaa hin qabne? Amma bar Maal taatee fayyaa hin qabne? amma bar miila kana achi mana numaaf irraa bishaan dhufe. Maal jaan? Achi numaaf bira taa'u jirti. Bas michoon akka duraan nama dubbiftus nama dubbiftu akkuma tokko jijjiirti aboo ani bara dheengadde haleena tumtee yeroo jirtu. Oo fayyaa nagaa qabdi namni fayyaa hin qabne namadha. Aboo michoon waan hunda naan jetti bara arafee biraa dhuftee jaartii beera isaa biraa dhuftee miti maal naan jechuu jirti. Ani waa'ee kana na dhibde michoo kana mucaan michoo takka hinaaffarraa mucaanis waan hin taane dubbata jambee taasisii biratti. Duraanuu gartee dhuga feesa an akkamii maaliin jedhe beekta. Aboo oduu yaadtii qabduu walakkiin fuudhanii jechuu tureen amma booda gama xiyyaaraan ni gargaaraa maallaqa qabu haa fuudhu. Maaliif aboo dhiisi amma na dhagaye boo michoo aboo na dhagaye laal rakkoo boo na dhagaye waan takka na dhagaye.
waan takka takka Jisdaalee jira kana miti. ani amma micoon sun haalaan amma isiin rakkoo keessa jira. Rakkoon ta'a akkamidha? Rakkoon maal takka maal taatee ta'e? Rakkoon maaltu? Micoon akka waan takkaa'u namni waatti godhee takkaa'u ilmi namaa waan namaa fayyaa ammoo hinaaffarraa mataan waan hinaaffaa mucaan dhalaa tana dura hin jaalanne boo dhageessaa ishiidhaa otoo waamee qalaaqattee ishii utama dhiira jalaas deemtee gartee akkasuma mucaan haadha ilmaanii ishee gartee deebise. Si galaa ammoo garuu ishiin gartee ammoo inni mucaan leenca. Mucaan akkamni beektaa? Hawwatu takka gartee laala hawwatu takkaan dhalaa gartee maal beektaa? Namni hordoftoota ilmi jaanii dhalaaf abboo fi tana yaaltii dhabdee fuudhi inni ammaan kallattumaan inni deeggaraa inni deeggarisa maal amma mucaatutu amma akkaan dhagahetti numaaf akka xiqqoo naatu tuqetti mucaatutu rakkina kanaaf fide jedhan maal rakkina takka qabu mucaan akka jaanitti bira taa'ee jaartii afur hundaan qabaa jaan amma micoon akkana fakkaatutti afur hundaan qabaa niin fuudhaa hunda nafuusisii hunda ja'anii naan jee nafuusisii numaaf isiidhaan dhalaa akkanan jaanii laaluu fi dhalaa duuba dhalaan maaliif beeyti waan takka hoggaa isiin hoggaa gurraan dhageesse ati waan takka hoggaa dubbachuu kee dhageesse isiin dhuguma seeti dhuguma bara warri laal dhalaaf ijoolleen dhaluma hunda kana aboona dhagayaa fi dhalaaf ijoolleen takkaa jaan hoggaa waan takka ati waa'ee keessattuu waa'ee dhalaa kana feetu taphaaf ji'i feetu waan feetiif ji'i ati waan feeteefuu jennaan taphaafis jennaan isiidhaaf dhugaadha beeka dhugaadha isiif amma micoo san atillee dhaqii ilaalimee ni hubattaa ati haaluma hundaa'umee ni hubattaati anarraa osoo hin tahin jechuun isiis ni agartaa haala isiin keessa jirtu micoo san garuu ati xiqqoo dhukkubee jira. Garuu walitti illee illee dhodhooytee bineera dhiifama jettee jirti. Garuu akka nama dhahanii dhiifamaaf jinni na biratti dalagu. Ani isa gartee ani bara amma reefu maaliin siin jedhu gaafii na tumte naan jettu. Isaan qabadha boo isaan qabadhaati. Amma ati yeroo reefu na tumte naan jettu bara fayyumaan si tumtee hiyaan amma kalma galgalaa sanuu ni dhukkuba. Ani dhukkuba jeeti yaada. Fayyaa yoo barbaachisa gartee barana barbaannee gartee wajjin gartee sadarkaa isii barbaaduudhaan isee bisan goone yoo ta'e malee nama hamaan dhoowwu. Namni kaan ilaamu. Nama kana kabar. Aboo namni jiramu jiru. San yoo feete kopha gaafatta boo amma dirqama waan dhufa jiru. Egaa fayyaa qabdu amma sanis dhaqee ilaali. Ambar yaadne. Dhaqee ilaaluun sirra jiraata. Waan inni siin jiru. Maaliif amma nu duraas isinii wal beeka. Laalu waan ati amma waan isiin si gootee fi takkaa'uu hijaatti qabdu haasa'u osoo hin taane nama tokko hanga feete hijaatti qabaattus takka dhukkube taanaan beeki hijaan san ni hafti. Maaliif ahammi wanni irraa barbaachisaan fayyaa namaati. Hanga fedha namni yoo wal lolellee bakka fayyaan dhuftetti wal cinaa dhaabbachuu qaba. Waa si gaafadhu sirriidha. Waa si gaafadhu mee. Namni tokko namni fayyaa hin qabne hiriira ni deema. Aboo amma bara durii miti. Tadurin baanu bar ammaan baanaa bar micoon amma eega mucaadhaaf galte hana amma kanaawu jechuudha amma kanaawu silaa gartee nama silaa gartee nama keessaa beete awusaayitti nama keessaa utaale ta'e namalees nama hedduutu jira nama dhooyti nama harka ture namni ishiin itti xiyyeeffatte gaayyoo gartee walitti fiduu ta'e malee gaafsanis nama daandii gumbiti garuu amma booda leenci ayoo fuudhu keessa gartee ana kabira dhaabbachuu biraan dhaabbadhaa niin gargaaraa dhibbuma dhibbatti. Aboo yoo feete gargaari yoo feete dhalaas fidiiti yoo feete fuusisiiti iji mijoo san dhaqii ilaalimee atuuni agartaan siin jeebar. Dhaqiiti ilaalamu. Micooni dhukkubaa dhaqii ilaalii siin jechuun jira bara. Ati ma hijumatee booyaa fi dhiisaa waan akkanaa ati ma hijumatee ilaaltee deemu jirtaan hijaatee ilaalin kaa micooni dhukkuba dhaqii ilaalimee. Yoo feete hijaatee san booda oofadhu. Ati ma hijumatee jedhamu buyyin kaa. Laali dhaqii micoo san. Laalamma maal jechuuf kiyya dhaabbate beektaa? Ta'uu jenniitu xiqqoo miti jechuuf siin jira. Isteeppiidhaan hanga digartee dadhabnee hin beekataniifin dhukkuba nama abbuu fedheenuu maraa abbuu fedheenuu jaaddu. Isii ta Oromoo dhiisiti ambaanuu hin jaaddu. Fedhee haa fedhee ta'e. Maaliif ilmi namaa guutuun obboleeyyanii waan ta'eef maaliif namami. Namaaf gartee waan hin gartee hin feene nama waan fedhu. Si gala qaama isiin gartee nama hawguun gartee yoo ammoo dhugumatti dhukkubsatee jiraatte dhugumatee yoo odeeffamu.
bara waan kana je kana san isin juu bara yoo jadeeti illaa illaa laalu illaa yooruma dhukkube gartee dhuga dhukkubate isii miti abboon fedhee bu'an gartee nin saamahalleedha. Edallee badhiifaman gartee halallee dhiifaman jettee jirti. Haa ta'u garuu nama keessaa ammaarra fudhatanii nama keessaa dhawamuu gartee san. Gaaf sanis walitti fiduu gartee isaan abbaatii ilmaaniitii adda bahan ilmaan kanaa hiyyoomaa bikka kana laaleeti. Ammallee gartee kana laaleetiin kanaafiin gartee hedduu na miidhe. Maaliif haadhaaf ilmoo yoo adda baate inni deemee biraa fuudhee ishiinis gartee akkasumatti yoo hoorumtee biraa ilmaan kun hiyyooman hin baratan barnoota argatan gartee hiyyummaa addaatii gartee namni ka haadhaa bikka haadhaa bu'ee ilaaluuf hin jiru je'eetiin gartee halaaleetiin kana hunda dheetiin kan inni gartee boo mi'oota nin fuudhaa boo abbatan maal jedhe asiin kee ana sigalee maaliif jette maal jettee maal yaadduun jette dhugaadha har'a biyyaan baay'ee jiraattu boruu ilmaaniif galan dalagatanii akka fe'isaatus maqmakeetiifis illee gaarii miti jaartii ta'e nama harkaa fudhachuun nama jalaa fudhachee deeffachuun sirrii hin jiran ayyoona taateen jeen jaartii tiyya abbummaan ana jee ilmummaan nama akka kiyyaa agartee kaasammuu akka kiyyaa qabu ija gurra qabu fudhatee jaartii tiyya namni tasuma akka hin deemneen akka addunyaa hin jiraanne tana dhugaaf itti himuu qabdaan jeenan akka mataa keewwate. Kanaafuu keessaa of magaalaa akka jiraattee deebitee mijaartii ta'e deemtee jala deemtee waan baafanne ajjeerri dhiiraa miti jechuun onnee itti gaafatanis. Nama dhiirummaatti kanne maaliif tura qaqqabee hunda irra guddaa maaliif jeeti hudduuta kana aarsiseera irra guddaa maaliif jeeti ilmaan saniif jeeti jechuudha. Haa ilmaan haadha ilmaanii dhiiftee tabiraa yoo fuutee ishiinis aara kan deemtee kan bira seenti. Ilmaan kee hiyyooman barnoota argatan. Warri keetuu kana deemeetuma akkanatti osoo deemuu dhale ja'aniiti ilmaan keessan ija biraatiin ilaalan akka fedhaatu obboleessa keetis ilmoo teetii fi ilmoo teetii akka tokkotti ilaalan akka feeteeta abbaan keetis yoo itti nama faayidaa taate kun ilma kiyya kana bar kana moo bobbar kana udaadheetiin dhalee jedhe yoo ati nama faayidaa hin taane immoo garuu maal siin jedhe ilmoo teetii illee hin fedhu ilmoo abbaan faayidaa hin qabne ijaan ifuma kadhale. Nama ifi gartee silaa gartee ijoollee dalagartee silaa dalagatu nama dalagatu ijoollee isaa keessaa kana kun nabbee jaan ka gartee silaa qaccaalummaa osoo gartee maal jaan boo kana kararraa fi deembii kana akkatti coo akkas ilmaan kee abbaan keetu dhiisii warra isaanii dhiisii warra kee dhiisiiti abbaan keetu fedhu waan ta'eef haati keetu gartee ilmoo haadhatee qofa hati jaalattu jeen kanaafuu waa hunda jira ilmaan kana. Ibidda darbachuudhaaf siif inni ishii waliin deemuu qabdan jee namni jala sararee onnee toolee mucaasan jala deemee sadarkaa gartee hamzee yoo jiru qabatee akkasitti jala deemne sababaa kana ammoo eega gartee amma beekta ni maraatti dhuguma maraatti lakkii saameef na dha'uu isiisanitti aareetiin jira isaa asichiin gartee ilmaan gaafadha san ammoo dhaqeetuma harka saniifuu ati findirriniiti. Kanaafuu meeris sakaayetiin karaa banaa gaddeemaati. Ayyee kanaafuu garuu garraa. Ati ala kulli haala dhaqi ilaali sanboota yoo feete si jaate.